بالله ورا لا كذا يسي كاي ورا بيتين ورا بسجاري وان نسينا جاي برا دوبو اما سنو قدير الربستي بوتانتي في ديستيسن هماما كيف تاوزن قدير الربستي قدير على الربستي ايه يسي namni عرب ست butaantii fi يسي يسي جاي namni ورا butaantii fi بيتين namni butaantii haadha faateetii fi madraga hammaamaatii fi sagaraa as teessu wal biratti arge naafi ni fuudha gana namni sammuu qabu. مفهوم مفهوم والله بالله مالتها بردس عشتي قلنا دستيسن بشان الدور أبتن مجان كزني كامنا قوتو ما لا إسان الرئيس كل إسان ديس إسابر والله ديستي مرقا بش ديستي مرقا كل دكتور هماما كيسه sagaraa keessa بشان إسان وني كورا دي برجلو وساني في ملء قال ما خافتني في ملء دلان إساني بريا كانت توبر خبزي غرسة ملين بيت توبر غرسة من عربا كان ملين بيت جارسة غرسة دوتة توم تخني تيبر no إسان خير يعطيك marqaa qabdi dammi qalbii fayyaa qabdu hin laala guyyisan marqaa qabdi marqaan sun bishuu irraa bakuu كل مال مجان hammaama keessa keessee marqaa matragaa hammaama achi keessera ما بشان قبل ولا يقلبي faate butaantiin haadha faatee gurraattiin gubbate وي مجايون توني سودت أسين توجي تراني أسين وجي تراني ماتي هاريا متيسان فقط ومشين إيجو إسين دينغة تجدبو تيسا كغلي مالي في كامنا maraachite gajite guyyaa rabbiin qabu dalagatiin dhiiftu beektaa guy maraachite tasiifu gajite mucaa son dalagatiin maraachite arba shiriin anuma sanitti jaalala isaaf qabdu isa wallaale isa qabatu wallaale isin baay'ee jaalatti isa dammi qararra ni beena dhibbaan dhibbatti jaalala ni bee كل السلام عليكم حبيبتي أنا جادة كل أبو كل باي سجارة باي سكبجة كنا فسنة سي في منيرة اللي والله قمتشون دي يعني سي هذا فاتتي نما سدين كنا باي جارة كنا فسنة نجا ناولا galatoome lubbu نوم namni جراد حبيبتي galatoome lubbu nama dhuga feetaame ani shanyummaan beeku gandummaan beeku kan irratti xiyyeeffadha fakkeenyaaf amma jaartiin reedii tun ganda kiyyaa miti reediin ganda kiyyaa miti wallaahi reedii fi jaartii walitti deebi'anii hin gammadu wallaahi laazim irra fedhanaa qabaatan silaa rabbi deebisanii hin gammadu ammoo naaf yoon fi yoonti miqqanyummaa sin qabu sittiin kun rabbi walitti hin deebisin anu maal lubbuun jiru wallaahi inshaallah fakkana butaanti nama distiit shoorottu godhatee maama keessa qabuun garre wallaahi nama maati jetti zamana duruun kwaan surree kadir zafzaftee ma achi jirti distiin sun surree kadir zafzaftee keessa keette mana fincaanii surree itti miiccitiif distii san Bu'aa marqaa keessa jiru balatti marqaatti goote marqaa irraa buuti. Akki gootu. Miidhayyoo mukubbattana. Dura gandummaa keessaa beekiin eeyyoo tana. miira gandummaa Walit deebi'an jantu akka oduun miliqxee baatetti Miira gandummaa keessaa beeki. Hayyee akkasiimi na amana gaayoo isaa walitti deebi'anis deebuu baatanis walitti deebi'anis wajjin jiraatan amma ajandaan nu dhufa. Baatuma takka shaashaayaa gajaan kana baatuma namoo sadii qofa tattaan amma hojii sanboota amma barreeffama feesbuuk irratti agartan dura. Yoo kaameraa irraa guuranoo dhiiroo nu dhiisu. Ani namni kaameraa waraabuu eenyu dhaala balla gaafiin keessaniif ol ba'e ka waraabu jiru eenyu itti gaafatamaan kaameraa sanii. Anaan nu dhibe gaaffii bareedu. Isiidha. Gara mul'ata dhagaalee yeroo dhaggeeffadhu ka anna dhibe bal eenyu waraabaa dhaabal isaan taphatu jiran eenyu waraaba. Gaaffii tana Dooktar Kullee gaafadhu. Kulee fi maqaa muniraan dhufte okay kulee lakka maqaa birootiin dhufte har'aa akkam qashii. Nagaara ta'e jirta. Jalaninya maal jettame maal yoo maal ta'e kiyya kana isirra keettani inni maqaa isa gara laafoo maal balleessee hoo. Gara laafoo irratti si yaada kanadhaa jaanisaa adda baasa jaanisaa miti gara laafoon akkuma qiyyaa akkuma keessanii yaada kannachaa jira. Gara laafoo miskiina arsii keessaa namni dhugaa dubbatu gara laafoo qofa. Na amana nama sodaa namaatti jiraanne wallahi. An gara laafoo wallahi ni jaaladha. Ayya mangisti gara laafoon tuttu kana. Gina faaroo mootii maal jechuudha gara laafoo jechuun maal jechuudha gara laafoo jechuudha. Maamee nama yaada kana tuuti lagaa. Nama gara laafatu. Aboo borroqqeen jara kana dhageenye. Borroqqeen jara kana dhageenye. Wallahi. Waan akkasii. Eegaa
Warroqa jara kan dhageenye. Borrokkeen kami? Mucaa tokko kan maarratu tokko kan argilitaa tokko hin garreete forroqee caffee raabisa irratti tokko. Borrokkeen kun tun kan isaanitti argaa borrokkeen arraaso. Sallaqaa godhu. Forroqee bira nu geessa jara kana. Forroqee jara bira nu geessa. Wallahi borrokkeen walitti itti babareechin qabu borrokkeen ise. Ani moo wanta kan dubbadha wanta akkasitti makuuneeti yaa Muniiraan tun lukkaatee jirti distii boora jettee maqaa nu baastee naa torkina jedhaa malee distii boora homaa jettee nu baasee sana eeggadda. Akka dubbatu. No jechuun kiyya maa waliin nu qabdee takka takka namaamtu nama jala jiru sana namaamtu malee maa waliin nu qabdee hayi maal balleessine nuti. Diyaaspooraan fa'amaa fi faayidaa yaa kuyi. Diyaaspooraan dhaabbatan qabu taa'umsan qabu. Diyaaspooraan minnaadha. Afaan arabatti nama tokko nama walamzalam jaan tokko. Eenyuma daasboor makana eenyu nu baasee gaafii keessanii eenyu nu baasee duruu nuti hin beeknu nuti. Diyaaspooraan afaan Ingiliffaan isiniif beeka. Kitaaba irra jiru silaa nuti biyya arabaa jirra isiniif tafsiira kan goona. Isiniif hoo maal jedhama nuti daasboora yoo ta'an isinoo maal jedhamtan? Bilaash joora. I'm telling you, my brother, Melissa, power. You heard what I said, right? Ay, kalewa na fez interview to rebel na turki na base. Me tu badu ma aki baladu. Ay. Wara kasi. Gara mulata. Yo, Jirta. jira. Ajanda diaspora jijjiirtani amma. Rakki bunaa tu jijjiire. Ah, No, ani miti gora de wanu makale interview rasan marra iti ko sandage indu bade male nutille ti ko ngora kabna. Nutille ka jelchu kabna beta, nutille ka jelchu kabna. Akka isin dubbate. Gunira wan duga nutimte dukera ka se beta. Isille na kabdi. Isirama murtee sun dandeessan diyaasporaa xabiyaa sana. Muchachi no anole te jansan ita malle kana ranya yate kalorosi duye san wiya la mafina inje tu bote takar wiya gutu arani dabe. Lubun jirti. Daraartu jaartii oomeen himu. Lubun jirti muchachi mali nargi nara wiya gutu bal. Naga uumaa takka isin dhaammaddeeti. Karaa dheeraa deemuu deemate. Edan ma jirtin deemna hin jenne hin jira raakette. Gara deemuu deemtan isinis rabbi alaafisuufi. Esa denti o kolorasin duga jette bal. Naka jibdi shaayii waliin naqattee dhuguu deemti shaayii irra Hawaalaati jibuuftoolee kan deemu. Hulle. Hawaalaati jibuuftoolee kan deemu. Hawaalaa mul'ata akka feetee buuftoolee kan deemne. Ayyee taate hin jaane adati wallahi. Akkanuma akka jibbisaa Liibiyaatti ergadda. Hai, reala kuma meka jette sa reala kuma di daman nyaatame jette meka jette san nam pingalle doral di bara o mal waligala akami reali adda jirasa. Sifin erga to wala baasi jere sifin erga wala baasi nam waluma na basu debo. Ana fe bolesi ke ono power nas ke sijira daddarne team bibila jaatore. Mujatti gijata ka dugeti jirjette ta kwa. Yati bak ani malta. Ta komodu feti wajio beta. Drink that dugi me jeni beta dugutu jirtu di. Video baran jirtu. Wana nawama jette no makadi siga fachato to wala kore siga fachato to kore nawama jetta turte kale. kulle na jala fudhateetti barmeen kulle na uummanni maaltu goote awuzu billaahi. Kulle jechuun nama bakka dhaabbatu beeku maal akka dubbatu maal akka isii ta'u beeku. Waan birallee waan dadhabina maal akka isii ta'u hin beekan. Maal akka na qadaadamu na cuqqaalamuu hin beekan. Ani bakka bar sheersii godhee bara kuulee naa fidaa jenna an bakka ati tutusii gargaaru jirtaa biyya tokko jirta jeetiin malee lakka dubbuu waan birooti. Ajaa'iba. Kulle situ kloroksii nama baasu jira. Ya boleh saya nyadar di kalau bahasa anu miskin malah jaya boleh saya.
Waan akkasiitanii qaadhima namaa jala deddeemu. Kolaraasiin dhugaa jetteeti sa'aatii takkaaf deeqaa furachi keessatti illee awuzu billaa. Mucatti takkaa nu Baate bee amma saahiba keenya ajandaa irratti haa deebinu. Suusu maal yaada maal qabda suusu? Yaadni an qabu waa'ee Kadirii fi Naafii irratti walitti deebiinsa jiraate isinillee wanti haasa'aa jirtanii. Akka shari'aa Islaamaatitti illee Kadir dheengadda sadiin Islaamaatis si xalaaqi jedhee intaltitu yookaan heerumtee itti deebi'uu qabdi akkanaan oluma baanii miidiyaa irratti nu araarsa maali gaafa itti heerumtee illee Obboleetii Yesuus suni kan isaan Kadir sanyii nama facaasaa sanyii isaa kana nagarree. Suusu shari'aa Islaamaatti namuu Islaamaa waan biraa wallaaloo gane kaan wallaallu dhaggeeffannoo naaf fatwaa sii godha. Shari'aa Islaamaa nakaa sadii hojii hojii dandeessu osoo baay'ee sadiin geenye. Kadir laal oggu lama Facebook irratti oggu takka TikTok irratti rajaatu oggu lama rajaatu jee oggu takka oggu sadii rajaatu hin jenne nagaan isaanii dhume anuun hin beekaa. Wayidoo isaan waan takka iccitiin qabanii iccitii isaanii anuun hin beekaa. Ni kenni walumaa galatti deeffachuu hin danda'u. Hin danda'u ni kaan isaanii haramee jira. Amma Naafiin illee silaa Kadir ima waa facaasaa sanyii isaa hin argine. Isaan badii qabaa isiidha. Amma Naafii waa biqilchuu hin dandeettu jedhamee jira. Sil achi waan kana ciree haa balleessuuf itti na deebisaa jetti moo? Inni badiin qabdu sanii isiif wallaanu qabdi sadhate ilmoodhaa rabbi namaa kanna ilmoo kopee nuti qabnu. Amma Naafii maa dhaamsa dhaamuu dhufe Naafiin afaa ofii wali qabattee mana haateettu. Kadirin waliin na deebisaa sila dura nima facaasanii maa sanyii isii arguu dhabne maa sanyii Kadirii arguu dhabne waggaa meeqa amata meeqa laffa'aa ture Kadir homaa hin argine. Naafii walumaa gala carriftee jirti haateettu us jettee nurra. Akka nu hiraarsine miidiyaa kan irra dhuftee. Anillee akkanuma jechaa jira barra. Ilmoon Rabbii nu dalagaa isaanii jibbee ilmoo rabbii kan nuuf dide rabbii ilmoo kophaa dhaluu hin dandeettu mee amma maal godhuuf Kadirii waliin na deebisaa itti qaama isiisan ciree akaaffaa fudhatee akaaffaan ciree achi haa balleessuuf moo maaliif itti deebisan? Ilmoon baramaa marraa baate kan obboleetiin isaan dalagaa rabbiitiin seenu dalagaa rabbii seenu gaarii miti nama islaamaati. Ilmoo rabbii namaa kannaa Rabbi gartee khatara faayidaa waa hundaa sii godhu tundala hojii rabbiiti waan takka abbaa fedhe godhuu danda'u. Garuu immoo ta'e hiccitii isaanii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bani Adam. Waalaikum salaam. Boota ilmuu sanirraa rabbi namaa kanaa please waan kanarraa naaseenaa because nama ilmuu dargaggeessa waggaa qornee galee karagatu jira yoo rabbi gaafa rabbi kennuuf. Guys yaadallee keessa nu bannee boona hundi keessa nu dhiifama naa godha namoota hedduun dura jiraachuu dandeessanii. Garuu ammoo akka amma suusuun dubbattuu fi akka amma agartee haadha siinqee kuullee teennaa kabajamtuu intala agartee Suudi Arabiyaa keessatti haadha siinqee qabnutu isiidha. Isiin taniin illaa kanneen qabdu sii galtee maaliif jennaan haadha siinqeeti bakka hunda dubbachuu dandeessi. Kanaafuu ammaan ammoo akka nama tokkotti yaadni an qabu waa'ee Kadiriif waa'ee Naafii irratti walumatti deebiitu irra bareedduudha. Maaliif jennaani Kadiris nama biraatiin hin tolu amma booddee isiinis nama biraatiin hin toltu. Silaa walitti deebi'an immoo ilmoo kan kennuufi rabbi kan dhoongatus rabbi yoo rabbiin walitti deebisee walitti agartee urgeessee jeen bultiin isaanii walumaan bareeddi. Isin jidduu bayaadha maaliif jennaani amma akka sagalee suusuutitti amma kuulleen amma haadha siinqee goonee lafa kenne namni baay'ee ittiin bu'u maaliif jennaani nama guddaadha jee kabaja. Yoo daa akkuma ishiin baante ustaaz Raayyaa fa'aa akkuma jeetti namni gurguddaan kunniin ilaalanii ofirraa waan jedhan malee dargaggeessi hin fuudhu amma sii galee. Suusulleen amma sagalee isii irratti dargaggeessi nama barbaadu miti dargaggeessi hin barbaaduun maali jennaan. Dargaggeessi nama yoo dubbatu. Goolii isaa fitatu. Gooliin galchaa fidhiise fitatu. Gurraacha qoy gaara mul'ataa qoy. Amma fakkeenyaaf suusullee akka sagalee isii irraa ilaaletti dargaggeessi waan hin barbaaduun seene maaliif jennaan nama gurguddaadha. Dargaggeessi ijoollee xixiqqoo shambaa itti achi fiidee waa lafaa fuutuu barbaada. Malee amma kuulleen gizee waa lafaa fuudhu hojjettu sa'aatii tokko waa lafaa fuuti.
Sagalee nama gurguddaa ta'aaf Yo, suuta nama yo, deemu. yo, yo, yo. No, 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 no. Tata, Oh, this, amma this, baay'iste this, jetta afarsa. dura. Baay'iste Afarsa jetta nih, amma. this, afarsa nih biar karain bahasa this. Ayo, kita dua afarsa. Tanaaf jennaani maali jennaa ijoolleen tun Amma amma amin baga gela le bara. dhaabu Agare kan baga waan itu akka tidak ada lagi. Amma silale. Makan namu sanasa. dhagaye amma maanni ni beektaa anniin beekasiif suusullee wanni naafiin akkatti hin deebineettu mucaa daa'ima kana butuuf no never hin danda'amu Tidak man. hin buttan odoon Yo gua terre lo de toromon. Obele sakiya. Lagi pada sutti ma. Kulle tu kati isi bare. Haa fixatu dhiisi kulle afarsaa fixadhuati. Naba dogu Haa takka. fixatu qoyga. dubbaddaa qabaddaa dubbaddaa Mukti wadu sutti ma obele sakiya lagi fado. Duro kulle ta nama dale nama kami. Me amma nama kadiri malu. Kadiri nama malu an me chilala kadir jolle. An duga isar nama gudda lagi fado kasem mizani. Sammun qabdu. Lama farratti moo kuuleen hijaaba sammuutii keessa hin jirtu. Maaliifuu ati nama gizi zaadii damee arfu nama arrabsuu fi nama xiqqeessuu fi afaan ayibbii haasa'uu fi wooma harreetiif wooma saree qofa haasa'u dhageesse nama irra gadii namaati dhageesse irra gadii namaati miidiyaa kana keessatti. Ana ammoo namni keetii kun miira keessa nan galchu tokkoffarratti dhaggeeffatte yoo dhugatichi deemine akkan gartee miira keessa galee intala sana tuquuf deemta. Annaafiin tuqu Kadiri leen tokko waliin hin jaaladhu jechuun kiyya mirga kiyya yaada kiyya kun yaada kiyya abbaan fedhan harkatti hin qabu si galte akkasiin naa fahame tan gartee kuulleen guddoodha ubrii tiyya rabbiin naa kanne alhamdulillah takkaa xiqqoodha ifiin hin jenne nama guddallee ifiin jenne ittiin gammada guddachuu kiyya ubrii rabbi sii kanne malee hin taatu si galte ammoo dhiira taate malee ati narra kan guddatta dhageesse hiriyaa tiyyaa midhati akkasi qabadhu ta'e yoo dhugatichi deebine an qaamaan naa dee'e. Amma sii galtee qaama kanaan furdadheen ari'e malee an haga feetan irra guddaadhati akkasi beeyta. okay fixatte Fixadhee. okay galatoome maashaallah ani walii sirra guddaallee ta'u yookaan irraa gadii namaa taktaa kanarraallee ta'u rakkoo ayidoon kee rakkoo hin qabu maaliif jennaani nama irra guddaatu amma fakkeenyaaf taktaa kanarratti xiqqoollee taatu sirra wayyaa qabaa irraa gadii namaati jette garuu waan ati dubbattu yeroo hedduu nama taktaa kanarra yeroo jalqabaatiif huccuu ofirraa yaase si qofaan arke akka nama nama sirraa gadi illee ta'u tartiibni qaba. Ati haasani takka meeshaa haasani kan takka meeshaa keessaa sin baane hayyoon akka naamuna yoon xaallatti godhe malee takka afaan aybii naasoo ati sii fi arabeen miizaana tokko irra jirtan sii galtee ansi hojii haasa'uuf alhamdulillah jee lammaffarratti obboleessa kiyya dhageesse akkana ansi hojii dubbachuuf namas gengeetaa heejee dhageesse deeroo kiyya an akkana si hojii haasee deebisaa sirriitii deebisumoo shukuraan jee meenaa siin jee. Itti akkasi kuulle. Nama 150 kana qaanfachaa jira nama guddaa umriin isaa guddoo akkana asirratti huccuu ofirraa yaasuu waliin isaa farsaan jedhanii na salphisan jee wallaa qaanfachaa jira. Umriin jedhin qaafarsu. Guddoo ittiin qaanfadhan guddoo miti ganaa waxxaatiidha si galtee ganaa waxxaatiin talaamata 20 takkaati an keef. Amma 20 takka waan laafte adde. Okay, ati ka umrii maan rakkatte qoya farsaa ka umrii maan rakkatte namni yoo fedhe waggaa dhibbaa ta'u mattus rakkiseesudha. Amma waa'ee umrii irra hin jirru barate. Ati si afarso waa'ee hudduu lukkuu waa'ee hudduu harree waa'ee hudduu waa'ee akkasii yoo kaasee malee bakka yaani waa'ee kanarra hin jirru. Ajenda biraatiif deebi'ee aboo waliin lolina. Ati haasawaa kenna oftee hudduu galchuu jirtaa bara. Nu akkas hin jirru. Hudduu irra hin dubbanne ilaa suusu. Dhala akkasitti si qaanfachiistu yaadu dhala harargeetiif akkasi sun dhala humaa takka hin beekne baza qaanfachiisuu dandeessa. Nuti dhalaan harargee nama akkana jedhama waraan namarraa deemu. Itti mee akkasitti kuulle. Jeena nuti mas waan takka irraan deemu. Kuulle sagalee kii dhaga'ama sagalee kii dhageessanii. Itti fufi dhageenya. Tuleeman carraa si kennine irraa dubbadhu mee usi kuulle. Siif afartollee isin jidduu seenuu barbaade maaliifuu jennaani.
irraawwii kana irraawwii waa qiyyaaf kan isaan raawwii deebiseefi. Dhageeffadhu ko isin yoo fakkeenyaaf ati haasoo yoo walitti tartan akka dhuunfaatitti asitti fakkeenyaaf asitti waliin haasa'a malee dhimma biraa keessa seenaa jechuu barbaade maaliifuu jennaan haala miidiyaa kanaa ni beeytanii dubbiin tun deemtee gara biraa itti asumarratti waliin haasa'a malee dhimma biraa keessa seenina. Wallaahi dhimma naafiitiif kadiiritti yoo as deebine ani naafi nama sirriitti hin beeku kadiinis nama sirriitti hin beeku. Nama dhimma bultii irraa kan dubbachuun ulfaata maaliifuu jennaan anis nama hiree eeggadhu hireen tun immoo beeyta inni ulfaatti dhimma kana keessa seenanii dubbachuun nama dhiba maaliifuu jennaani nutis ilma lafaa dhufaadha hireen tun bakka isiin nu geessituu fi eessa akka geenyu hin beeknu waan ta'eef ajandaa akkanaa karaa dubbachuun ni ulfaata jechaan mareef suusuun jettisan irratti sun immoo kennaa waaqaati kan nama dhooggatus tarii rabbi ta'uu danda'a kan namaa kennullee rabbi ta'uu danda'a waan ta'eef bakka akkasinitti illee osoo yaanii ilmi namaa waan dubbatuu fi waan uffataniif waan dubbataniin qaanfatan jedhan sii galee kanaaf waan dubbannu keessatti adeemsa deemnu keessatti waa eeggachaa ilmi namaa kun beeki amma haasawa miira keessa yoo seenee waa hedduu haasa'uu danda'a garuu haasawuma isaa sanuu booda miira keessaa bahee waan haasasan yoo deebi'ee dhageeffatu ofitti hin qaanfata maaliifuu jennaani ilmi nimuu kun beeka miidiyaa kanarra kan si dhageeffatu beekaadha tarii maatiin kee haasawu ati haasofte kana dhagahuu danda'a gaafas immoo wantoonni ati asirra dubbatte kun si bira taree xiqqeena mooraalii maatii hamilee kee buusuu ta'a waan ta'eef kanaaf dhimma bultii namaa kana keessatti osoo keessattuu nuti warroonni lafaa dhufaan kun gaggabaabachaa deemne waan jedhu barbaade dhimma afarsootii fi wanti immoo isin asumatti yoo walqeeqa malee dhimma biraa keessan seenaa dubbichi babal'achuu deemaa jira waan ta'eef galatooma tan jechuun barbaade. Lakki kana bira kunne bara nuti amma Suleeman akka jenne isaa amma nuti yaada obbolummaa kan dhaggeeffadhu nuti yaada obbolummaa kan dhaggeeffadhu ati yeroo kiyya usmee an amma akka mataa kiyyannaaf illee hin jaaladha Kadiir illee hin jaaladha qeeqa tokko irraa hin qabu kan jechaa jiru isaan kun walitti deebi'uun qabanii hiccitii dhooffachuun beekanii hawaasa keenya kana amata walitti buusanii hin jee si galtee kun amma yaada mataa kiyyaatti walitti deebi'uun qaban dhuga walitti deebi'uun qaban rabshaan u godhan gise dhufan yoo mana keessaa wal lolan alatti hin gabbaan obboleessa kiyya akkamitti seera shari'aa cabsanii jarri waan hin jirre baasanii walitti deebi'uun akkanumatti yaanii akkuma qalbitti akkuma kaleessa fidanii miidiyaa irra araasuu fi deeman sanii akkasumatti walitti deebi'uun akkumatti qollaan lama jira kenna. Seera shari'aa asliin way damiina moo sheeka asliin damiinummallee qabu sheekummallee qabu amma aslii bira tattaa'u jiran kan ergala haa alaaligaa yoo walitti araarama miidiyaa irratti yoo wal lola miidiyaa irratti nuti akkasin fedhu nuti shfiik. Baza wai barani ani ba wallahi yani kulati yawan ummanni ku ani bar sanin be warra kamisa warra ku raso jirta I don't know shanna goda me Allah lumbar ba a'udhu billahi min shaitanir subhana subhana yidila la qata ya en beku ka onno ani en argetin orsene beta onno garala fon argetin orsene wale ka gubbar la ruti jiru ai garala fon ma jala hojjeta garala fon ma jala hojjeta o gafin ke sani bal mala jala hojjeta garala fon wali tun akka khiyya kana wali tun deebin jechu jira dhuga sabbana Sawarri kun I don't know ani kadir kana mucaa kana gaafta ku argeessitu mucaa akka shari'aatti illee gusadi walii qana isi jirtini kana gusadi walii qani injirtu sadin jirtu Suleeman hin deebisa sadin jirtu shari'aan sadin jirtu bare mirga taatus dhaggeeffadha warri mirgeettanii barreessan osoo mirgallee qabaatanii shari'aan wal deebuun kan tuuf jira kana obboleen kiyya naamana oggusadi walii qani Ayyee amma yoo yaada kennatan isin hundi keessanuu walirra deemuu dhiisa amma suusurree fitana giddiman obse malee micattii keessa deemtee daayitee ani hin fadhumoo waan akkana wal arrabsinoo taate walii gayyaa'u kabajaa waliin haasofne taate kabajaa waliin haasa'u. Obboleen yarraboo taate jirti. Qoy beesti amma na dhaggeeffadhu dheengadda sila Kadiir hin barbaadu muyyattii yeroo meeqa hiike miidiyaa kana irratti yeroo meeqa hiike. Ani sin barbaadu sadiin islaamaatii si xalaaqee jedhe gizee baay'ee amma deebitee eda asli bilbiltee maal godhuuf Kadiir waliin na deebisaa itti mucaan kunoo sadii islaamaatii gizee meeqa xalaaqee silaa waliin deebi'uun hin danda'amu maaliif miidiyaa kan irratti nu oowwisan nu dhiisanii. Yaa wallahi dhugaa kiti wallahi maali ilma namaatiif amma bara ilma namaatiif hojii kan jiranii balbalagaan isaanii wallahi galina waa'ee maalii kana nurraa dhiisaa yoo ittan mana keessan afaan walii qabadhaati usaa nurraa taa'an akkas hundi keenyayyuu wanti nu jedhaa jirru
sirriidha. Maaliif akkana jettaa? Maaliif akkana jettaa? Eega hucciitii ofii manatti hin dhooffanne maal goonaan nu irraa affarree ittinne irraa haasofna. Keessa deemtee waan mucattii ilaallatu arraba minaamin waan akkasii waan akkasii naasee. Dhugaa jirtu dubbadhe kanallee ishi. Yaada kennadhaa wanni jedhame asirratti. Ani arrabsinee barbaade as barus arrabsuu hin barbaadu. Like keessa deemtee jirta wallahi sagalee teerra deebii dhaggeeffadhu si waraabuu oolani. Dhaggeeffadhu. Ijoollee kan dabaafadha nuti amma bari naafi qofarra faradaan jirru beeka isaan lachuu jechaa jirra laal adda baafadha. Ana amma akka mataa kiyyaatti isaan lachuutiin qofa. Mee amma fakkeenyaaf ila fakkeenyaaf ila kuullee qoy mee naafi dhaluu hin dandeettu jedhe isin illee inni illee isin kaartoona ittiin inni dhaluu hin dandeettu jaartiin tiyya kanaaf hadhiise innis kaartoona kanaafi jedhan. Hai, asho media ra gabari dila kana asuri. Abo kana wari na manu wari rabbi abare jira di wari rabbi abare. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Midiyaatu. Himani kunoomii maal godhuu fadhallee walitti deebisa kalee waan jedhee gaafate kadir dhageettanii naafi maaf kaartoona naan jettee jedhe. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Naafi araaraan duratti jedheen wanti inni gaafate asli naaf gaafadhu araaraan duratti maa kaartoona naan jettee amma Kadiiriin illee waa baay'ee jedhee arrabsi akkasitti deemneeti yoo Kadiiriin illee maa kana jetteen jennee gaafan dubbiin fagoo deemaa jira. Yoo ka'usaniitumaan hin taani. Nuti deebiin taraafin jaabarana wajjin nuti deebiin. Ani barkuulee bal ilmi namaa jireenya mana isaa keessaa maas gubbaar shoshomiidhaan dhufee haasawaa dhaban. Fayidaan isaanii maali? Annaaf hin galle bal. Wallaahi boona. Wallaahi.